nutis fayyine kan jennuuni maalirraa yoo jenne akka mana kiristaanaa keenyatti fayyinni bakka saditti qoodama. Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አbbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። አሜን። የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዛ በጻነት እስከዛቲ ሰዓት እስከዛቲ ዕለት kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootaan marfamtanii kan jirtan hundi keessan iyyuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu akkam yoo nageessaan akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa ol kan jedhee fi kan hin galateeffamne nuuf haa ta'u. Amiin. Addeen baatiti haati teenya haati qulqulluutaa kennaan fannoo jalaa waadaan qaraaniyoo qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishees kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Qulqullichi Yohaannis akkuma jedhee kan kabaja qabaniif kabaja laadhaa akkuma jedhee qulqulloota ergamootaa qulqulloota tolootaa qulqulloota dukaawootaa kennaaf kabaja isaaniitti Waaqayyoon akka kabajetti kennaaf kabajni isaanii ulfinni isaaniif haa ta'u. Gaaffiiwwan shakkitoonni kaasan guyyaa har'aa deebisaa waliin qabannee dhiyaanneerraa. Kanaaf hundumti keessan iyyuu aga xumuraatti viidiyoo kana ilaala. Akkasumas warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warroonni immoo nu hordofaa jirtan share akkasumas immoo like gochuu keessan maqaa Waaqayyootiin hin dagatin asiniin jecha har'aa shakkitoonni yookaan warroonni amantaa garaagaraa jechuudha. Gaaffii isaan kaasan tokkotu jira. Innis maalidhaa? Fayyineerra. Kiristoosiin fayyineerra jedhan. Manni kiristaanaa keenya immoo fayyinni akkamiin akka barsiifamu sirriitti nu himti jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf akka mana kiristaanaa keenyatti fayyuuf maal gochuu qabu? Akkasumas immoo fayyina jechuun maal jechuudha kan jedhus sirriitti ni ilaalla maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa jalqabuma irratti fayyina jechuun namni tokko fayyi kan jennu yoo dhukkuba garaagaraa qabaatedha yookaan immoo yoo dhukkubsatee jiraatedha. Wanta tokkoon yookaan qaama isaatiin ta'uu danda'a, yaada isaatiin ta'uu danda'a, sammuu isaatiin ta'uu danda'a. Akkasumas bifa garaagaraatiin namni tokko yoo dhukkubsate dhukkuba sanarraa yoo ittiin fayye jedhama maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf namni tokko fayyina kan argatu yoo duraan dhukkubbi turedha jechuudha. Kanaaf nutis fayyine kan jennuuni maalirraa yoo jenne akka mana kiristaanaa keenyatti fayyinni bakka saditti qoodama. Tokkoffaa irratti fayyineerra. Maalirraa fayyinaa? Gooftaan keenya akkuma waadaa gale Galaatiyaas boqonnaa qulqullichi Phaawulos gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti barri murame sun yeroo ga'u gooftaan waadaa Addaamiif gale sana raawwate jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf fayyine kan jennu Addaamiif waadaa gale yookaan immoo cubbuu Addaam duraan ture sana yookaan du'a Addaam ture sanarraa fayyina arganne jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Du'a Addaam ture cubbuu Addaam ture irraa fayyina arganne jechuudha. Fayyinni kun fayyina gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaati nama nuuf ta'e nuuf jecha dhiphatee nuuf jecha addunyaa kanarra deddeebi'ee nuuf jecha fannifamee nuuf jecha kan du'e suni fayyina jalqabaati jedhama maatiiwwan Waaqayyoo. Fayyinni lammaffaa immoo amma fayyaatu jira. Fayyaatu jira yoo jennu amma yeroo ammarraa kaasnee yeroo amma kana sa'aatii kanatti maal gochaa akka jirru murteessaadha. Jechi koo amma yeroo kanatti sagalee Waaqayyoo faarfachaa jirra. Sagalee Waaqayyoon barachaa jirra. Moo bifa garaagaraatiin bannee jirra kan jedhu sun baay'ee murteessaadha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf fayyaa jirra kan jedhamu yoo daandii fayyinaarra jiraannedha maatiiwwan Waaqayyoo. Daandii fayyinaarra maaliif? Raajichi Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti maal jedhe? Karaa ishee sirrii irra deemaa. Karaa ishee sirrii eessa akka taate gaafadhaa. Isheen beessi sunis eessa akka taate bara. Erga bartaniin booda irra deemaayi. Erga irra deemtaniin booda lubbuu keessaniif maal jedhe? Boqonnaa argattu nuun jedhee qulqullichi raajichi Ermiyaas nuuf kaa'eera maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf fayyuuf jirra kan jennu daandii sirriirra yoo jiraanne yookaan amantaa gaarii yoo qabaanne amantaa sirriirra yoo jiraanne seeraa fi abboommii Waaqayyoo yoo eegaa turre yoo eegaa jiraanne amma fayyaa jirra jedhamna maatiiwwan Waaqayyoo. Inni sadaffaan immoo yeroo dhufaatti lamaffaatti ni fayyina jennee abdii ni godhanna.
nuti kiristaanonni yeroo dhufaati lamaffaatti Kiristoos yeroo dhufutti ni fayyina jennee abdii godhanna. Maaliif jennaan maal jedhe Kiristoos yoo anaan amanattan yoo na duukaa buutan yoo na duukaa buutan yoo anaan amanattan bishaanii fi hafuura koorraa yoo dhalattanii mootummaa koo ni dhaaltu jedheera gadi ta'eef. Kana qofaa miti fooniif dhiiga koo yeroo fudhattanii mootummaa koo ni dhaaltu jedheera. Kanaaf dhagaa manni kiristaanaa keenya keessatti yeroo har'aa kana sa'aatii hedduu sirni qiddaasee gati erga gaggeeffameen boodatti yeroo hundaa maaltu ta'a? Fooniif dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni fudhatama jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Ni fudhatama jechuudha. Kanaaf sababii kanaafidha jechuudha inni jalqaba. Kanaaf fayyinni akka mana kiristaanaa keenyatti bakka sadiitti qoodama malee yeroo tokkoon fayyina hin jennu maatiiwwan Waaqayyoo. Maal jedhu isaan እኛ ድነናል ክርስቶስን ፈይኔ ጅራ ጀራን ክርስቶስን ከፈይኔ አማ ጩቡ ዱራን ቱረራ ወጣ ማቲወን ዋቀዮ ክርስቶስን ከፈይኔ አማ ጩቡ ዱራን ቱረ ሰነራ ፈይኔ አርገን ፈይኔ ማሊ ጅሬኝ በረበራ ኢላ ወጣ ፈይኔ ዱራን ጩቡ አዳም ቱረ ሰን አዳም ከንደለጊሰን እኛትን ወንተ ጀለመሰን እርገኛትን ቦደቲ inni cubbuu sun irratti argamu taa'een boodatti cubbuu sana balleessuuf immoo Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufe. Yaala isa sana nu fayyisarchuudhaaf kan biyya lafaa dhufe malee dhufaati isa lammaffaa kanaa miti. Dhufaati isa lammaffaa amma inni seera isaa nuu kaa'ee jira. Inni yeroo inni dhufutti dhufaati inni yeroo dhufutti wanta nu gaafatu abboommi isaa nuu kaa'ee jira. Seera wangeelaa jaan hubachuu dandeenya maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf akka mana kiristaanaa keenyatti fayyina jechuuni dhukkuba duraan ture tokkorraa fayyuu jechuudha maatiiwwan. Fayyinnis immoo bakka sadiitti qoodama. Inni tokkoffaani maalidha jenne fayyina duraan ture yookaan immoo Addaamii fi Yohaan cubbuu duraan dalaganirraa Kiristoosiin fayyineerra. Inni lammaffaa immoo fayyaa jirra. Fayyaa jirra kan jedhamu immoo amma sa'aatii kanatti hojii nuti hojjennu murteessaadha. Maaliif amantaan hojii irra gargar ba'e kan du'e dhagatti jedhuuf hojiin keenya sirriitti ilaalama. Waaqayyo fuulduratti garaan keenya yookaan immoo nuti wanti qabannee deemnu qabeenya miti. Ilaala hubadhaa. Qabeenya miti bifa keenya miti kan qabannee deemnu nuti. Maal qabannee deemnu nuti? Nuti hojii gaarii yookaan hojii yaraa hojii sana hojii keenyatu hojiin deema. Hubadhaa jireenya biyya lafaa kanaaf hin dhiphatina. Jireenyi biyya lafaa kun yeroodhaaf yaa jireenyi biyya lafaa kun yeroodhaaf kan kennamedha malee jireenyi bara baraan jira maatiiwwan Waaqayyoo. Jireenya saniif dhiphadhaadha qulqullichi Phaawulos yeroo hunda. Kanaaf fayyinee jirra kan jedhamus karaa fayyinaarra yoo jiraannedha jechuudha. Karaa fayyinaa kan jedhamtes amantaa sirriirra yoo jiraannedha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Amantaa sirriirra kan jiraanne yoo jiraannedha jechuudha. Kanaaf fayyuuf jirra jennes ni abdanna jechuudha. Fayyuuf jirra inni ni abdanna. Inni lammaffaan immoo erga fayyinni hiikni isaa akkas jedhame fayyuuf immoo maal gochuu qabna? Jechi koo fayyina bara bara argachuuf fayyina duraan silaa cubbuu Addaam ture sanarraa fayyineerra. Kiristoosin fayyineerra. Garuu immoo fayyina jireenya bara bara argachuuf maal gochuu qabna? Amma isaa kanatti maal gochuu qabna? Kan jedhu sana ilaalla maatiiwwan Waaqayyoo. Fayyinni dhala namaa hundaaf barbaachisaadha hubadhaa. Dhala namaa hundaaf. Maaliif jennaan fayyina jechuun bakka sadiitti qonni akkuma ilaalle jireenyi bara bara kan argamsiisudha maatiiwwan Waaqayyoo. Jireenya bara bara kan argamsiisudha. Kanaaf fayyuuf maal gochuu qabna kan jedhu jalqaba irratti amanuu qabna yookaan amantaa sirriirra deemuu qabna maatiiwwan Waaqayyoo. Jireenyi Waaqayyoo adeemsa ilma namaa ittiin fayyise sana hubachuu qabna. Ilaalaa hubadhaa. Isa sana yoo hubanne fayyineerra jennee har'a dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf fayyuuf wanti gochuu qabnu tokkoffaa maalidha? Amanuu qabna jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Maal amanna? Maaliin fa'aa amanuu dandeenya maatiiwwan Waaqayyoo? Waaqayyo uuman jira jennee amanuu qabna. Ilaa hubadhaa. Amanuu qabna. Isa qofaa miti. Isaas waaqeffachuu qabna. Isaaf sagaduus qabna. Isaas sagaduufi qabna maatiiwwan Waaqayyoo. Inni lammaffaan immoo fayyuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu iccitiiwwan barbaachisoo ta'an raawwachuu qabna. Iccitiiwwan barbaachisoo ta'an maal gochuu qabna? Raawwachuu qabna. Kanneen akka iccitiiwwan utubaa shananii jechuudha. Iccitii foon keenya iccitii qurbaana jechuun iccitii foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhuguma foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jennee amanuu qabna. Iccitii kana beekuu qabna. Akkasumas immoo dhuguma dhiiga Kiristoos jennee amanuu qabna, fudhachuu qabna jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Sanarratti yoo goone fayyuuf yaala jirra jechuudha mokko. Kan biraan immoo maalidha yoo jennee fayyuudhaaf maal gochuu qabna? Amantaa sirriirra jiraachuu qabna. Amantaa sirriirra jiraachuu qabna jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Namni hundumtuu sababa Addaamiin cubbuurra ture. Garuu immoo namni hundumtuu sababa maaliitiin? Sababa Addaamiitiin cubbuurra ture. Sababa Kiristoosiin garuu fayyina argateera jedha. Tiitoos boqonnaa 3:3
Kanaaf fayyinni mataa keenyaaf barbaachisaadha jechuudha maatii waaqayyo. Fayyinni mataa keenyaaf. Kanaaf fayyuuf tokkoffaa maal gochuu qabna jedhanii amantaa sirrii qabaachuu qabna jechuudha. Amantaa sirrii qabaachuu qabna. Kanas kan nu ajaje waaqayyoodha jechuudha maatii waaqayyo. Amantaa sirrii, amantaa ishee dhugaa tanarra deemuu qabna jechuudha maatii waaqayyo. Amantaa ishee dhugaarra yoo deemne fayyuuf yaala jirra jechuudha. Jireenya fayyinaa keessa deddeebi'aa jira jechuudha maatii waaqayyo. Fayyuuf yaala jira jechuudha. Maaliif jennaan fayyinni kan ittiin argamu eenyudhaan? Kiristoosinidha. Kanaaf fayyiin Kiristoosiin akkuma argamu fayyuufis immoo Kiristoosiin fudhachuu qabna. Kiristoosiin fudhachuu jechuun immoo amantaa sirrii qabaachuu qabna. Amantaa sirrii kan jedhamtes immoo hiikumti mataa ishee amantaa sirrii kan jedhamu Ortodoksii Tawaahidoodha jechuudha. Inni hiikumti mataa isaatu Ortodoksii Tawaahidoo jechuun amantaa sirrii gati ta'eefidha jechuudha maatii waaqayyo. Amantaa sirrii gati ta'eefidha jechuudha. Kanaaf fayyuuf tokkoffaa maal gochuu qabna? Amanuu qabna jechuudha. Yoo amannedha jechuudha. Kan hin amanne kan hin cuuphamne mootummaa kun dhaalu gati jedhuuf. Kanaaf amanuu qabna. Inni biraa maalidha? Hojii gaarii hojjechuu qabna. Hojii gaarii hojjechuu qabna. Kanas ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:20 irratti sirriitti kaa'ee jira maatii waaqayyo. Amantaan hojii hin qabne kan du'edha. Ilaa hubadha. Amantaan hojii hin qabne maalidha? Kan du'edha. Seexanni iyyuu ni amana. Garuu immoo ni amana garuu hojii gaarii hin qabu jedha maatii waaqayyo. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:20 irratti. Kanaaf amanuuf, fayyuuf, amantaa gaarii qabaachuun, hojii gaarii hojjechuun akkasumas cuuphamuun dirqama keenya jechuudha maatii waaqayyo. Kun egaa kitaaba qulqulluu keessa ragaa jirudha. Namoonni baay'een gaaffii shakkitoonni nu kaasan maalidha? Guyyaa 40 fi guyyaa 80 maaf cuuphamna jedhu. Akkasumas immoo cuuphamuun Kiristoos waggaa 30tti nuuf cuuphame. Kanaaf erga guddanne egaa of beekne cuuphamna jedhu maatii waaqayyo badda. Kun garuu akka kitaaba qulqulluutti sirrii akka hin taane hubanne jechuudha. Kanaaf amantaa keenyaan jabaannee yoo dhaabbanne daandii fayyinaa irra yoo jiraanne jireenya keenyaaf boqonnaa argamsina jechuudha. Lubbuu keenyaaf boqonnaa argamsina jechuudha maatii waaqayyo. Akkasumas gaaffiiwwan jiru immoo maatii waaqayyo hundumti keessan nu gaafadhaa isiniin jenna. Koomenti irratti gaaffii yoo qabaattan ta'e nu gaafadhaa. Har'a garuu immoo barumsi keenya fayyuuf maal gochuu qabna kan jedhu barannee kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti maqaan waaqayyo gooftaa keenya kan galateeffannu nuuf haa ta'u.